Ashama harkafuunee hordoftoota fi kabajamtoota caalii miidiyaa akkam jirtu akkam sa'aatii kana geessan nagaa jirtu nagaa koon jira galannoo waaqayyoof haa ta'u nageenyi na bira jiru simbiras akka jiraatu abdiin qabaa nagaa jirtuun isiniin jedha kottaadha naakishii hojjenna isiniin jedha nafaana bu'a asatti roobii qopheeffadheen jira sakana tokko mulumaan itti godhachuu asitti immoo kaameeraa yookaan irshoo qopheeffadhee kanaan jira asitti immoo kombaawudarii qopheesseen jira maankaa tokko jechuudha asitti zayita qopheeffadheen jira asitti sukkaara sinii tokko Setelah so video mangka tokko jechuudha mangka shaayii takka sukkaaraa jechuudha setelah niidoo sinii tokko Setelah bishaan qopheeffadhee asitti daakuu furnoo xaasaa lama jechuudha mattan naqadha sana booddee bishaan buka saya jira buka bodoh itu deh ini orang buka rawatan sini jira ada belum toko kuna litin kia bukai asgai jira sini jira mau sudah bukai jira ke mozzarella cheese kopai asitti immoo zayitoonni za'atarii qopheesseen jiran isiniin jedha nafa oolinaa hojjennu asitti daakuu qopheessadheeru akka xaawulaan jalaan qabanne jechuudha
Semua sahanin qophaa'e isiniin jedha. Isa kanaan murachuudha. Kota maksa sini atau senjata bolu toko. Asalan ega maksa si dia ko pece to ini senjata. Kenaf kota kenapa nak? Biar daftar toko sahanin cibiyo jiran senin jedhana. Semua habis melakukan semua habis mencapai
Kana fakkaatan isiniin jedha hordoftoota koo. Kunoo akkuma itti fufetti jiran isiniin jedha immoo sa'a tariidhaan hojjedha jechuudha isa kanaani. Gaa hordoftoota koo amma sa'a tariidhaan hojjedha. Kana fakkaata isiniin jedha hordoftoota koo. Hordoftoota koo kana fakkaata. Kunoo atariitis ga'ee jiran isiniin jedha. Kanaaf booda walitti deebina. Egaa hordoftoota koo kunoo hojjedhee xumuree jira isiniin jedha. Kottaa maqsasii nyaadhaan isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Laayikii, sabskiraayibii gochuu hin dagatinaa. Nagaan nuuf ta'a isiniin jedha. Oolmaa gaarii.